Nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu barattootaa fi hordoftoota meetii chaanaal akkam jirtu nagaa keessanii. Shoga baga nagaa keessan taatanii anis nagaa kootti galata waaqayyoo nagaa kiyyatti haasuudhaanii baga yaadannoo dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya nagaadhaan geessan isiniin jechaati. Har'a Ittoo Lukkuu hojjechuun dursa jedhee kutaa tokkoffaa isin biraan ga'ee jira. Har'a immoo kutaa lammaffaasaan qabadhee dhufee jira. Yaadaaf qalbiidhaan hanga xumuraatti na warra. Egaa wantoota mana madaamii keenya keessatti argaman fayyadameetu Ittoo Lukkuu kan biyya keenya fakkeeffadhee akkamitti akkana hojjedhe egaa isinis obboloonni keenya shamarranii baay'een keessanii kutaa biyyoota arabaa garaagaraa keessa kan jirtan kan na hordofaa jirtanii jalqaba irratti biyya Dubaay keessa kan jirtanii akkasuma Saudi Arabiyaa keessa kan jirtanii baay'ee keessantu na hordofaa jira akkasuma Oomanis muraasni keessan jirtu Kuweetii fi Beeruutis muraasa keessantu jira. Kanaaf hojjetadhaa isiniin jechuutiin barbaada. Amma kallattumaan gara Ittoo Lukkuu hojjechuutti darbinee shunkurtii hangana barbaachisu fayyadamee distii sibiilaatti naqadhee jala qabbaneesseen jira. Egaa jalqaba kanatti qullubbiin ofumaafuu bishaan qaba waan ta'eef egaa bishaanuma qullubbii qofaan qollaanee hanganni bishaan fixatutti eegnee sanii booda wantoota barbaachisan itti goona jechuudha. Soogiddii dafee shunkurtiin akka bilchaatuuf gargaara jedhama. Yoo itti godhanii dursa gaariidha ta'uu danda'a. Dhumarras yoo itti godhanii rakkina hin qabu jechuudha. Egaa shunkurtiin yookiis qullubbiin kiyyaa hanga kanarra erga ga'ee booddee zayitii itti dabaladha jechuudha. Egaa qollaatiin keenya qullubbii fi zayitiin erga nuuf walitti keessatti bilchaatee booddee barbaree mana keessan keessatti argamote barbaree itti godhachuu dandeessu. Barbareen hin jiru moote tomaatumaajuun kan jedhamu fayyadamtanii akkasuma corqaatti fayyadamtaniitoo haala isinii ta'uun hojjetachuu dandeessu. Ani barbaree waan qabuuf barbaree fayyadamee jechuudha. Akkana jalaa hin gubannetti abidda jala qabbaneessitan qollaa jira. Kanaaf shunkurtiin barbareen dafee gubata waan ta'eef abidda jala qabbaneessuun nu barbaachisa jechuudha. Egaa mana madaamii keessatti mi'eessituuwwan garaagaraatu argama. Ani garuu mi'eessituu isa kana qofadha kan ani barbaadu jechuudha. Qimamii waan jedhamu kana isinis immoo qimamii jaalattan itti godhattanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Egaa hanga kana qollaanne booda immoo qullubbii adii fi gijimbiliidha jechuudha. Kuni hanga isin barbaachisu itti godhattu ani hanga na barbaachisu itti godhadheedha jechuudha. Wajjiniin yoo qollaame gaarii ta'a. Kana malees immoo jechuudha tomaatumaajuun fayyadameera jechuudha. Innis immoo akka barbareetti nu gargaara jechuudha. Barbaree xiqqoon itti godhee barbareen kun ga'aa miti waan ta'eef. Kunoo tomaatoo beesti kan jedhu kana gimmaasha isaanitti fayyadame jechuudha. Isinis immoo itti fayyadamaa isiniin jedha. Timaatimiin kun dafii nama jalaa gubata waan ta'eef abidda jala qabbaneessuun of eeggannoodhaan sochoofachuun nurra jiraata jechuudha gara jalqabaa kanatti. Egaa bishaan cinaatoo ifanneetoo qollaatiin keenya akka nu jalaan gubanne bishaan xiqqeechaa adeemuu qabna jechuudha. Egaa ittoon keeggaa hojjettu sagalee isaa hin jiru maaliif jechuu dandeessu? Sagaleen maatiis jalaa galaa ture jechuudha. Hojii biraas hojjedhe kana qofa waan hin taaneef sagaleen baay'een galaa waan tureefan noormaali sagalee jalaa balleessee kan biraarratti waraabe waan ta'eef isa kanaaf dhiifama isiniin jedha. Egaa hanga kanarraan qollaati isaa baay'ee sirriitti bilchaachaa jira jechuudha.
daqiiqaa isaa ilaalleen hojii biraa hojjechaan hojjedhe waan ta'eef egaa daqiiqaa amma kana isiniin hin jedhu waan hundumtuu isiniif hin beektu waan ta'eef isinitti agarsiisuudhumaaf si yaadachiisuudhumaan malee baay'een keessan beektu jedhee yaada. Hanga ana barbaachisu bishaan kunuutti dabaladheen jira jechuudha. Daqiiqaa garuu ilaalleen akkanumatti tilmaamaan hojjechaa ture waan ta'eef jechuudha. Kana booda gaa erga sirriitti qollaatiin keenya nuuf bilchaate lukkuu kanaan dura gaa akkamitti akka miicee loomii fi soogidda fayyadamee tan isiniin jedhee jira. Egaa isinis immoo akkasiin barbaachisutti qulqulleessuu dandeessu. Garuu mana madaamii keessatti baay'ee isaanii qulqullina badhaadhumatti hin dhimmanii. Ani jalqaba gaafanii loomiitti godhee miicuu loomiin rakkoo dhoksisii fi wayyuu naan jette jechuun natti qalladdi. Lukkuu kiyyaa fileetti dabalachaa jira jechuudha. Lukkuun egaa ofii bishaan inni qabdi waan ta'eef jalqaba bishaan baay'ee fayyadamuun nu barbaachisa jechuudha. Lukkuunis immoo baay'ee lallaaftu dafees immoo bilchaata jechuudha. Kanaaf egaa haala abiddas jalaa baay'eetti baay'isuun nurra hin jiraatu jechuudha. Nu jalaa gubachuu danda'a jalqaba kanatti waan ta'eef jechuudha. Erga itti naqannee xumurannee booda jala abiddaa itti dabalachuu dandeenya jechuudha. Humna abidda isaa. Otoo lukkuu biyya keenya taate kun akka kanatti billaadhaan mummuruu dandeenya maaliif ittoon itti seenee akka lukkuunis dhandhama gaarii qabaatu taasisa. Garuu lukkuun ishiin asii fuulallaaftuudha waan ta'eef daftee bilchaatti waan ta'eef ganaa adda adda mummuruun nu barbaachisu jechuudha gubbaa isaarratti. Itoo ishii kan biyya keenya taatellee baay'ee jajjabaatti waan ta'eef jechuudha. Lukkuu biyya keenyaas guyyaa tokko akkamitti akka hojjetanii morma ishii muruurraa jalqabee isinitti nagarsiisa. Waaqayyo immoo na gargaara guyyaa tokko isinitti nagarsiisa jedhee yaada. Ammaaf garuu kanuma ishii mana madaamii keessatti qofaa akkamitti akka hojjetadheen hangamlee isinitti agarsiisa jechuudha. Wanta bade wanta dogoggoroo jiraate immoo na barsiisaa isinitti himaa koomantii na barreessa. Namni hanga beeku wal barsiisee beekumsa dabalataa waan ta'eef jechuudha. Anis gaafa isin barsiisu waan baay'ee isinirraa barachaa jira waan ta'eef jechuudha. Hanga lukkuun keenya nu bishaatutti itti qadaadachuu qabna jechuudha. Egaa amma kun xumuramee jira bilchaatee jira jechuudha. Kana booda qofatu nu hafa jechuudha. Kana booda bilchaatee xumurameera. Akkasumallee qarqara distii erga ittoo gadi xumuranii xaraguu fi qadaada isaa dhiqanii itti qadaaduun numtuu ogummaa tokkodha. Hani immoo qarqara distii xaraguudhaan irraa hafadhee erga viidiyoo isaa waraabee kee gisee viidiyoo keessa ilaalu utuun xaragine viidiyoo isaa waraabee. Kanaaf namuuf kalchaa gamana madaamii keessatti yeroo baay'ee ruuzii taffeellama waan ta'eef kan biyya ormaatti barree kan mana keenyaa kan armiin keenya hojjettu irraa hafachuu hin qabnu isallee yaadachuu qabna isiniin jedha. Biyya ormaatti barree kan keenya irraa hafachuu hin qabnu wantoota biyya keenyatti armiin keenya hojjetan tokko lama yaadachuun akka nurra jiraatuun hubadhe waan ta'eef qarqara distiin xaragamne jettanii natti muufatina namuuf kalchaa. Kana booda xumuramee jira nyaachuudhaaf qophaa'ee jira koottaa nyaadhaa jedhee hunduma keessan isin affeereera. Akkasuma ruuzillee warri barbaadan ruuziinis jira isiniin jedhaati. Waan daawwattaniif waan irraa barattaniif galatooma eebbifama. Meetii chaanal immoo sabiskiraayib share laayik gochuu hin dagatina. Turtiif yeroo gaarii qabaadhaa. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti.